Nagaanii faraarri waaqayyoodhaa lafa biyya jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Qulqulloota saba waaqayyoodhaa kan taatan hundumti keessan akkam jirtu. Iyyasuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Saba kakuudhaa akkam jirtan. Iyyasuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo kakuudhaan biyya Gibxii keessaa Israa'eloota baase. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Anaaf isin immoo dukkana keessaa kakuudhaan nu baase. Hallelujaa. Ijoollee kakuuti nuti ameen. Iyyasuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hallelujaa. Galanni fulfinni Iyyasuus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Kakuudhaan Waaqayyo waadaa galeen kakuu nu kakateen dukkana keessaa gara ifa dinqisiisatti karaa gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos walaba nu baase. Ameen ameen ameen. Birmaduu baaneerra. Nuti saba birmaduu baheedha. Saba hiikameedha. Iyyasuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa sagaleen kun gara keessa yommuu dhufu akka saba hiikameetti, akka saba bilisa baheetti, akka saba fayyeetti ergicha duukaa buutanii ameen jettanii fudhachuun isinirra jira jechuudha. Iyyasuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hallelujaa. Hallelujaa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa Waaqayyo nutti haasa'uu barbaada. Waaqayyo sagalee isaatiin nutti haasa'uu barbaada. Nus immoo isa dhaga'uu qabna jechuudha. Iyyasuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yeroo hundumaa Waaqayyoon dubbata. Waaqayyo callisee hin beeku. Callisuun Waaqayyoo dubbachuu isaati. Iyyasuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Macaafa qulqulluu kakuu moofaa booddee aga kakuu haaraatti bara callisuu jedhamee beekama. Bara callisuu sana keessatti callisuun Waaqayyoo sun dubbii Waaqayyoodhaa ture. Iyyasuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Waaqayyo yoo callisee iyyuu hin dubbata. Hallelujaa. Callisuun Waaqayyoo iyyuu dubbachuu Waaqayyoo irra caala. Hallelujaa. Iyyasuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Maakiraa diidoo baaraa laafaa jeenee meediyaa boos. Waaqayyo kanaaf Waaqayyo baroota keessatti barri Waaqayyootti zim jedheen jiru jechuudha. Yoo callises hin dubbata. Yoo dubbates hin dubbata. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hallelujaa. Kanaaf buleessa koo bulettii koo carraa argatte kanatti carraa Waaqayyo si kenne kanatti fayyadamte yerootti gurri kee dhaga'uu danda'u kanatti yerootti ijji kee arguu danda'u kanatti yerootti harki kee hojjechuu danda'u yerootti miilli kee fiiguu danda'u kanatti yerootti humna qabdu kanatti bara dargaggummaa keetti baratti bakka dhaga'uu dandeessu baratti gurri kee dhageenye jira baratti ijji kee argine jira. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaa baratti humni kee laafuu jira. Hallelujaa. Amma yeroo qabdu kanatti immoo sagalee Waaqayyoo dhaggeeffachuudhaaf carroomteerta. Carraa guddaa argatteerta. Carraa argatte kanatti fayyadami buleessa koo bulettii koo. Waaqayyootu carraa kana siif fide. Waaqayyootu carraa kana siif kenne. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan. Waaqni carraa kana waan nuuf kenneef jiraanne. Carraa kana Waaqayyootu nu kenne. Carraa guddaa Waaqayyo nu kenneera. Isaaf galanni guddaan haa ta'u. Hallelujaa. Waaqayyo ilmaan namaadhaaf carraa gurguddaa kenneera. Ameen. Kanaaf carraa argannetti carraa Waaqayyo nu kennetti fayyadamuutu nurra jira jechuudha. Yeroo baay'ee namni carraa argatetti hin fayyadamne carraan isaa irra darba. Hallelujaa. Carraa isaaf kennametti namni fayyadamne carraan isaa irra darba. Irraa fuudhama. Buleessa koo bulettii koo osoo sirraa hin fudhatamin carraan siif kenname osoo sirraa hin fudhatamin yeroon sii kenname osoo sirraa hin fudhatamin barri sii murame osoo sirraa hin fudhatamin. Hallelujaa. Wanti sii kenname kennaan Waaqayyoo sii kenne osoo sirraa hin fudhatamin yerootti itti fayyadame. Hallelujaa. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yeroo yoo bira dabarsite yeroo malee tan fayyadame jettee yoo kaate raawwateera. Wanti hundumtuu yerootti ta'a. Yeroo keessattis ta'a. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf Waaqayyo yeroo kan uumeef bara kan uumeef barichatti yerichatti akkati fayyadamtuuf malee barichii fi yerichi akkasitti fayyadamuuf miti. Kanaaf barichi dhufan hamaadha. Guyyoonni dhufan hamaadha. Guyyoota sana maal godhaa? Bitaanuun jedhee macaafni qulqulluun binnee itti fayyadamna jechuudha. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf carraa guddaa argatteerta. Sagalee kana dhagaa kan jirtu carraa guddaa argatteerta. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Carraa guddaa argatteerta. Carraa argatte kanatti immoo fayyadamte hojiirra oolchuu qabda waan dhageesse. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa har'a sagaleen inni isinitti dubbadhu isatti abdiin kutatin mata duree jedhu. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Maal isa jedhu isatti abdiin kutatin. Isatti abdiin kutatin gaafan jedhee isinitti dubbadhu isatti abdii kutachuun jira jechuudha. Inni kun eenyudha? Kiristoos Iyyasuusitti. Hallelujaa. Maatii keetti abdii kutachuu dandeessaa. Fira keetti abdii kutachuu dandeessaa. Qomoo keetti abdii kutachuu dandeessaa. Gosa keetti abdii kutachuu dandeessaa.
eenyummaa keetti abdii kutachuu dandeessa. Isatti garuu abdiin kutatin. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Wanti abdii nama kutachiisu baay'eedha biyya lafaa kana keessatti. Wanti abdii irraa kutan, wanti bakka dhumeera jedhanii bira darban waan baay'eedha lafa kana irratti. Haleluuyaa! Waan baay'eedha. Faayidaan qabu jedhanii alalfatanii kan tufan wanta baay'eetu jira. Buleessa koo buleetti ko waan baay'ee alalfattee tufuu dandeessa. Waan baay'ee bira darbuu dandeessa. Waan baay'ee akka waan gatii hin qabneetti baastee gatuu dandeessa. Waan baay'ee akka kositti gattee lakkaa'uu dandeessa. Kiristoos Iyyesuusitti garuu abdiin kutatin. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Abdiin kutatin. Isatti abdiin kutatin. Isatti abdii kutachuun gaarii miti. Isatti abdiin kutatin. Gooftichatti abdiin kutatin. Iyyesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Wangeela Maatiyos 11:9 Waaqayyo walii wajjin ilaalla. Lakkoofsa 1 kaasne jechuudha. Meen kadhanna. Jiraataaf kabajamaa isa ta'a. Alfaaf Omeegaa. Abdii qulqullootaa isa ta'a. Qulqulloonni hundumtuu harka bal'isanii kan eeggatan. Uumamni hundumtuu dhufaatii eegaa kan jiran. Hundumtuu abdii kan sitti hin kutin. Yaa Waaqayyo abbaa keenya gooftaa Yesuus Kiristoos. Teessoo kee irratti galanni guddaan siif haa ta'u. Ulfinni guddaan siif haa ta'u. Kabaji guddaan siif haa ta'u. Waan nu wajjin jirtuuf ulfaadha. Waan nu keessa jirtuuf ulfaadha. Waan nu faana jirtuuf ulfaadha. Teessoo kee irratti galanni guddaan siif haa ta'u. Kunooti amma immoo sagalee kennu yaa Waaqayyo gooftaa. Isa humna hojjetuuf keessaa qabu nutti dubbadhu. Nutti dubbadhu nutti haasa'i. Nus immoo akkasi dhageenyu nu gargaari. Maqaa Yesuus Kiristoositiin. Ameen. Haleluuyaa. Waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gaafan kaasu uumamaa wajjiniin gaafan kaasu uumamni hundinuu gooftaa Yesuus Kiristoosiin mul'achuu isaa eegaa jiru. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Uumamni hundinuu gooftaa Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufuu isaa eegaa jiru. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Uumamni hundinuu gooftaa Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufuu isaa akkuma eegaa jiran uumamni hundinuu mul'achuu ijoollee Waaqayyoos immoo eegaa jiru. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ijoollee Waaqayyoodhaa kuni kan uumamni eegaa jiran kuni ijoollee akkamiiti? Waaqayyo ijoollee akkamii qaba? Kan uumamni martuu eegaa jiru. Mul'achuu isaanii uumamni martuu kan eegaa jiru. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ijoolleen kuni kan isaan Roomee irratti sabarraa'e sana jechuudha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Wangeela Yohaannis 1:12 sammoo Roomee irratti galmeeffame jechuudha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen 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 ameen. Haleluuyaa. Makradus Kladeena Machera Lava Jalaba Diabos. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Wangeela Yohaannis 1:12 irratti hamma isa simataniif ijoollee Waaqayyoo akka ta'aniif aboo isaaniif kenne isaanoo warra maqaa isaatti amananiidha jedha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ijoollee Waaqayyoo kan jedhamanii eenyudha? Warra maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositti amananiidha jechuudha. Roomee irrattis immoo gabaafameera. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Warri hafuuraan Waaqayyootiin gaggeeffaman hundinuu Roomee 8:14 warri hafuura Waaqayyootiin gaggeeffaman hundinuu ilmaan Waaqayyooti jedha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Hafuurichi isin fudhattan hafuura ilmummaatti isin guddifamuuti. Malee hafuura sodaa garbummaa isa sodaa jalatti isin deebisu miti. Hafuura kanaanis abbaa keenya jennee Waaqayyoon hin waammannaa. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Nu ijoollee Waaqayyo erga taane warra waan hundumaa argatan hin taana. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Roomee 8:17. Nu ijoollee Waaqayyo erga taane warra waan hundumaa argatan hin taana. Waan kana hundumaas Waaqayyo biraa hin arganna. Kiristoos wajjin erga dhiphannee isaa wajjin immoo ulfaachuudhaaf waan Kiristoos argatu hundumaa isaa wajjin hin arganna. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Karaa Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kutaa kana keessatti akkuma arginu Yesuus Kiristoositti warri amanan ijoollee Waaqayyoo akka ta'aniif aboo argatan jechuudha.
Hafuurri nuti ittiin mallatteeffamne, hafuurri nuti ittiin chaappeffamne, gaafa Yesuus Kiristoos itti amannu, hafuurri nuti ittiin chaappeffamne, hafuura ilmummaatti nu guddisuuti. Hafuurichi immoo iyyuu warra maqaa Kiristoos itti amanan irratti malee nama biraadhaaf tokkoof illee hin kennamne. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaa maqichatti warra amananiif kenname hafuurichi. Kakuwaaraa keessatti hafuurichi kan kennameefi warra maqaa Yesuus Kiristoositti amananiif kenname. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf warri hafuuricha kana fudhatan, warri maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositti amanan ijoollee Waaqayyoo jedhamanii too waamamu. Ijoollee Waaqayyoodhaa kun immoo iyyuu uumamni hundinuu mul'achuu isaanii eegaa jira. Kiristoos deebi'ee dhufu akkuma eegaa jiran, Yesuusiin akkuma deebi'ee dhufu isaa eegaa jiran, uumamni hundinuu mul'achuu ijoollee Waaqayyoo kanas immoo eeggachaa jiru dhimmanii. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Roomee marratti isiniif nan dubbisa. Roomee 8:19. Uumamni hundinuu mul'achuu ijoollee Waaqayyoo dhimmanii eeggachaa jiru. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Uumamni hundinuu maal eeggachaa jira? Mul'achuu ijoollee Waaqayyoo. Ijoolleen Waaqayyoo kuni kami? Warra maqaa Yesuus Kiristoositti amanan, hafuura Kiristoosii warra mallatteeffaman. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen, ameen, ameen. Ijoolleen kuni uumamni hundinuu gaafa ilma namaa qabatee, munyuuqaa lafarra munyuuquu hundumaa qabatee, bineensa daggalaa qabatee, horii qeedaa qabatee, hundi isaanii mul'achuu ijoollee Waaqayyoo kana dhimmanii eeggachaa jiru. Barri tokko murameera. Barritti ijoollee Waaqayyoodhaa mul'atu. Barri tokko murameera. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Barritti gooftaan Yesuus Kiristoos deebi'ee gara biyya lafaa kanaa dhufu. Bara sana hundumtuu dhimmee eegaa jira. Mee ilaalaa. Dhaabbilee amantaa tokko bira deemaati ilaalaa. Yesuus Kiristoosiin gooftaa ta'uusaa, Yesuus Kiristoos waaqa ta'uusaa warri naman, nama ta'uusaas warri naman, waaqa ta'uusaa warri naman, yookaan immoo gimmaasha warri amanan. Fakkeenyaaf manni jalqaba keessaa baane namummaa isaa hin waaqqata, waaqummaa isaa hin amana. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan amantaan Ortodoksii namummaa Kiristoosiin hin waaqqatu. Hin waaqqatu. Hin farada malee hin kadhatu siin jedhu. Kana jechuun maal jechuusaati? Namummaa Kiristoos waaqqachuusaati. Yesuus nama guutuu waaqa guutuudha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan gara gaafa deemne warri musliimaa maal jedhu? Inni nama malee waaqaa miti jedhu. Waaqummaa isaa waaqqatu isaan immoo jechuudha. Warri waaqummaa waaqqatanis, warri namummaa waaqqatanis osoo gaafattanii Yesuus dhufaa yennaan hin dhufeeru. Yesuusiidhaaf galanni guddaan hin dhufa. Jaddaali nurraa ajjeesadha warri musliimaa. Jaddaali nurraa ajjeesa. Bilisa nu baasa. Birmaduu isatu nu baasa jedhanii taasisu. Nabiyyiin booddee dhufee birmaduu nu baasu yoo jiraate insaadha. Jaddaaliin isa addunyaa kana nyaataa jiru, isa addunyaa kana qabee jiru, isa uumama hundumaa liqimsee jiru kan nurraa ajjeesu Yesuusidha yookaan nabiyyiinsadha jedhanii dubbatu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Warri waaqummaa isaanii amananii namummaa isaa waaqqatan amantii gimmaashini jechuudha. Warri gimmaashaa immoo maal jedhu? Isaanillee deebi'ee dhufe jedhanii amanu. Hin dhufa guyyaa tokko. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hin dhufa. Bara dhumaatti deebi'ee dhufa. Jarri kun immoo guyyaa qiyaamaatti deebi'ee dhufa. Eenyumtu hin waaqqatu eenyummaa Kiristoos Yesuus. Hin waaqqatan deebi'ee dhufuusa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akkuma ergixannaa ta'e, akkuma qabatamaa ta'e kana mul'achuun ijoollee Waaqayyoos akkuma kana Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan puleessa obboleettiiku yeroo ati itti mul'attu Kiristoos wajjiniin yeroo ati mul'attu dhiyaachaa waan jiruuf Kiristoositti abdiin kutate. Gara kutaa jalqaba macaafa isinii kenneettan deebi'a. Innis Maatiyos 11dha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan nama abdii kutate yoo agarra Maatiyos 11 keessatti. Nama abdii kutate. Maatiyos 11 naa bana. Maakrii daalaa doonaa maalaalaa baajeelaa baariyaa bor. Maatiyos 11 keessatti nama abdii kutate. Nama jal'ina, nama cimaa Yesuusiidhaaf galanni guddaan garuu abdii kan kutate. Nama goota wangeelaa kan ta'e. Yesuusiidhaaf galanni guddaan goota wangeelaa kan ta'e.
Hallelujah. Doozarii ta'ee wangeelaaf karaa kan baasu garuu abdii ka'umni kutatu in agarra. Abdii onni kutatu agarra. Yesuus garuu mootiin nama hundumaa. Yesuus garuu gara laafessi waa'ee koof abdiin kutatin jedhe. Abdiin kutatini cimii dhaabadhu. Abdiin kutatini na eegi. Abdiin kutatini haleluuyaa. Boleessa koo boleettii ko rakkinni baay'ee si marsee wanti baay'een jireenya kee marsee wanti baay'een sirratti ta'ee osoo mucaa waaqayyoo taatee jirtu. Osoo maqaa guddaa akkanaa qabdu osoo gooftaa guddaa gana ga'u qabdu rakkinni kan si marsee jiru dhiphina gurguddaa keessa kan jirtu marantaa kan jettu kana keessa ba'uu danda'u jettee abdii kutannaa keessa kan galte abdiin kutatin rakkina si marsee laaltee abdiin kutatin waan sirratti ta'aa jiru laaltee abdiin kutatin waan jiru kee irratti ta'aa jiru laaltee abdiin kutatin Yesuusiidhaaf galanni guddaadha. Abdiin kutatina. Makatus kala dene merele vejene mediavos. Akkasuma Yesuus bartoota isaa 12 ajajuu erga raawwatee booddee mandaroota jaraatti barsiisuudhaaf filallabuudhaaf karaa isaa itti hin fufe. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha. Yohaannis Cuuphaan utuu mana hidhaa jiru hojii masiicha hojjate hundumaa dhaga'e. Karaa bartoota isaa ofitti waame karaa bartoota isaa ofii isaati Yesuusitti dhaamsa erge. Kana kan dhufuuf jiru si'imoo yookiis kan biraa eeggannu jedheen. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha. Yohaannis mana hidhaatti akkuma galfameen Yesuus hojii isaa eegalee jedhama caama. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha. Akkuma Yohaannis mana hidhaatti galfame, Yohaannis qabamee mana hidhaatti gaafa galfamu, Yesuus immoo hojii wangeelaa eegale. Yohaannis Yesuusin dura ergame, Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha ta'u, dhalachuudhaan illee ji'a ja'a dura Yesuus Kiristoosin dura ji'a ja'a dhalateera. Hojiis Yesuus Kiristoosin dura eegale Yohaannis. Yesuus dura eegale namoota cuuphaa yaada garaa geeddarannaa cuubuudhaan karaa Kiristoos namootatti agarsiisaa nama ture. Mootummaa Waaqayyoo dhiyaateera yaada garaa keessanii geeddaradhaa Waaqayyootti amanaa cubbuu keessan Waaqayyoo akkasanii dhiisuuf bishaaniin cuubamaa jedhee namoota laga Yordaanositti cuubaa nama turedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos illee osoo dhabin harka isaarratti nama cuubamedha. Yohaannis jechuudha. Yohaannis kuni mana hidhaatti galfame. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha. Yohaannis kun isa kamidha? Yohaannis cuuphaa. Yohaannis isa wangeela barreesse miti. Yeroo baay'ee namoonni waliin hin dhayinaa. Yohaannis wangeela barreesse fi Yohaannis cuuphaan tokko miti. Yohaannis cuuphaan kamiraadha. Yohaannis cuuphaan Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u dursa du'e waan ta'eef. Kanaaf Yohaannis cuuphaan kuni mana hidhaatti galfame. Yohaannis cuuphaan kuni mana hidhaatti galfameeti mana hidhaa keessaa Kiristoos Yesuusin mamuutti ka'e. Kan dhufuuf jiru si'imoo kan biraa eeggannuutti hin jedhe. Sababbiin isaa dabarfamee mana hidhaatti galeera. Bilisa na baasa jedhee osoo eegu, birmaduu nu baasa jedhee osoo eegu, waa'ee isaa osoo lallabu, inni bilisa nama baasu, inni birmaduu nama baasu, inni ibiddaan nama cuubu, dhufaa jira jedhee namoota osoo lallabaa jiru. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Osoo inni lallabaa jiru, osoo inni kana barsiisaa jiru, namni kun mana hidhaatti galfameera. Mana hidhaatti galfamuun isaa nama cubbuu hojjete afoo dhaabatee waan ittiin falmeef. Cubbuu hojjetteerta. Cubbuun ati hojjette kun sirrii miti. Barichi keessa jiru bara kakuu haaraadha. Bara kana keessatti waan akkanaa gochuun siif hin ta'u jedhee namicha afoo dhaabateennaan namichi mana hidhaatti isa galche. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Mana hidhaatti isa galche. Isa hiisise jechuudha. Yohaannis inni hiisise. Yohaannis mana hidhaatti galle. Yohaannis mana hidhaatti galfame. Yohaannis inni hidhame. Yohaannis mana hidhaa kana keessatti kan inni abdii kutate jechuudha. Mana hidhaa keessa taa'ee. Mana hidhaa kana keessatti baay'ee waan rakkateef, baay'ee waan dorsifameef, mana hidhaa kana keessaa kan isa baasu waan hin turreef,
balleessaa isaa malee waan hidhameef kanaaf namni kuni abdii kutate akkamitti jedhe bakka akkamitti birmaduu kan nu baasisa jennee soo eeggan walaba kan nu baasisa jennee soo eeggan eenyudha laata inni kun isa moo isaa miti kan eeggachaa jirru kun isa moo isaa miti inni nufa jennee kan lallabaa turre siimoo kan biraati waa'ee kiyaasaa kanan ture siimoo kan biraati jedhee ergaamamii waamameef bartoota isaa gara Yesuusitti erge. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yohaannis Cuuphaan bartoota isaa gara Yesuusitti erge mana hidhaa keessa taa'ee. Mana hidhaa keessa taa'ee bartoota isaa gara eenyu erge? Gara Yesuus erge. Kan dhufaa jiru siimoo kan biraa eeggannu. Kan birmaduu nu baasu siimoo kan biraati. Kan walaba nu baasu siimoo kan biraati. Kan hiikee kan nu dhiisu siimoo kan biraati. Waa'ee kee lallabaa kanan ture siimoo kan biraadha. Walaba simbaasa birmaduu simbaasa jedhee kanan lallabaa ture siimoo kan biraadha. Yaada jedhu Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haalelooyaa. Siimoo kan biraadha jedhee Yohaannis gaafachuutti ka'e. Kanaaf Yesuus akkasittiin jedhe. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Yesuus immoo deebisee deebi'aa waan dhageessan waan argitanis Yohaannisitti himaa ittiin jedhe. Bartoota isaatiitti deebi'aati mana hidhaa keessatti jira inni. Manuma hidhaa inni keessa jiru san keessatti dhaqaatii waan argitan waan dhageessan eenyutti himaa? Yohaannisitti himaadha. Maal inni wanti isaan argan wanti isaan dhagaan? Tokko Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Kan jaaman hin arguu jedheen. Lama kan okkolan hin adeemu. Sadi kan laamxaan hin qullaa'u. Afur kan duudan hin dhaga'u. Shan kan du'an hin ka'u. Ja'a hiyyeessotaan misraachoon hin lallabama. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Bakka kun Yohaannisiif deebii akka inni ta'u beekani. Yesuus jechuudha. Yohaannis abdii kutateef Yohaannis waa'ee Yesuusiif mamii keessa galeef kun Yohaannisiif deebii gaa akka ta'u sirriitti beeka. Kana waan beekuuf Yohaannis wanti inni eeggachaa jiru hiyyeessotaaf misraachoon hin lallabama. Kan du'an hin ka'u. Kan naafan hin diriiru. Kan jiraman hin argu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan jechoonni jedhan kun Yohaannisiif deebii gahaati. Kanaaf Yesuus kana dhaqaatti marga jedhee booda namni waa'ee kootiif abdiin kutanne gammachuu attamii qabaa? Ittiin jedhaayi baqa. Waa'ee koof abdiin kutatini mana hidhaatti yoo galfamte iyyuu manni hidhaatti galfamte sun kan keessaa baatu osoo hin taane kan keessatti duutudha. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Keessatti du'aa kan duudha bakka Yohaannis manni hidhaan itti galfame kuni kan keessaa ba'u osoo hin taane kan keessatti duudha. Waan tokko isinitti himu akka abdii kutattanii Kiristoos irratti immoo cimtanii akka isin dhaabattanii amma mana hidhaa keessa jirtu hundumti keessanuu anaanuu jalqabe mana hidhaa keessa jirra. Manni hidhaa nuti keessa jiru maali? Biyya lafaadha. Biyya lafaa kana immoo hammam jaallattullee du'aan keessaa deemta. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaa haa ta'u. Ameen 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 ameen. Du'aan keessaa deemta. Duutee keessaa deemta. Darri kee 80 isaa ga'u 80 asis haa ta'u. Barri sii murame taanaan biyya lafaa kana du'aan keessaa deemta. Foon kee gara biyyoo lubbuun kee gara Waaqayyoo deemti. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaa haa ta'u. Ameen ameen ameen. Haleluuyaa. Kanaaf dhagna jiraataa uffannee mootummaa Waaqayyootti galuudhaaf jirra. Abdiin kutatiin obboleessa. Rakkinni biyya lafaa kana hammamuu yoo sirratti ka'e
foonii fi lubbuu adda baasa wanni biraan jiru. Foonii fi lubbuu adda baasa. Yohaannis mana hidhaa keessatti mormi isaa irraa murame. Mormatu irraa murame Yohaannisi mana hidhaa keessatti. Mana hidhaa keessatti mormi isaa irraa murame. Hin ajjeefame mana hidhaa keessatti. Hedduun mana hidhaa keessatti. Achiin baane. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Mana hidhaa keessatti du'e Yohaannis. Morma isaatu irraa murame. Morma isaatu irraa murame. Mana hidhaa keessatti du'e. Hin ajjeefame. Wangeela Yohaannis 14 keessatti arguu dandeessu. Yeroo sanatti Heroodiyoos abbaan biyyaa oduu Yesuus dhaga'e. Oduu Yesuus hin dhaga'e. Yesuus wangeela lallabuutti ka'e Yohaannisuudha cuuphan ajjeefamee jennaan. Akkas jedhe. Oduu Yesuus yommuu dhaga'u hojjettoota isaatiin immoo kun Yohaannis cuuphaadhaa? Isatu du'aa kaafame moo? Jedhee gaafachuutti ka'e. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf isatu du'aa ka'e moo? Jedhee gaafachuutti ka'e. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf hojiin aangoo kun hundinuu isaaniin hojjetamaa jiru. Isaan hojjetamaa jiru. Isatu du'aa ka'e hojii akkanaa kan hojjechaa kan ture Yohaannisiidha. Hojii aangoo akkanaa kana mootummaa Waaqayyoo akkanatti lallabaa kan ture Yohaannisiidha. Kan akka Yohaannisitti lallabaa jiru kun immoo eenyudha jedhee gaafii gaafate. Heroodiyoos waa'ee Heroodiyaas haadha manaa obboleessa isaa Filiphosiif jedhee Yohaannisin qabsiisee funcaadhaan hiisisee mana hidhaattis galchisiisee ture. Maaliidhaaf jedhee? Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha. Heroodiyoos waa'ee Heroodiyaas. Heroodiyaas haadha manaa Filiphos. Filiphos immoo obboleessa isaati. Haadha manaa obboleessa kootii fuudhuun qabaa jedhe. Heroodiyoos sababbiin inni Yohaannisin ittiin ajjeese. Yohaannis immoo iyyuu cubbuudha kunii jedhe. Kana gochuun siif hin ta'u jedheen. Yohaannis yommus Heroodiyasin ati ishee fuudhuun kee seeraa miti. In jedheen. Haadha manaa obboleessa keetii fuudhuun seera miti. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaa haa ta'u. Tajaajilaa kakuu moofaa miti kan tajaajilaa kakuu haaraati. Tajaajilaa kakuu haaraati. Kakuu moofaa keessatti namoonni lamallee sadillee afurillee shanillee fuudhaa turan. Olaanaa kan fuudhee Rikaardii kan cabse Salamooni 1,000. Kakuu haaraa keessatti garuu cimliqinnaan akkanaa kun ittiin fufu seera uumamaatti deebi'aa. Seera uumamaa keessatti Waaqayyo Addaamiif Hewaaniin qofa kenne. Bilginnaan akkanaa kun hin barbaachisu. Jedheeti namicha fuuldura dhaabate mootichaaf hoo dhaabate fuudhuun qabdu kun seeraa miti gaafa ittiin jedhu naare namichaan Yohaannisin qabee mana hidhaatti isa galche. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaa haa ta'u. Inni Yohaannisin ajjeesuu barbaadee ture. Garuu namoota warra Yohaannisin akka raajitti ilaalan in sodaatee ajjeesuu barbaadeeti. Ammas namoota Yohaannisin akka raajitti ilaalan in sodaateedha. Guyyaa sana seenaa dhaloota Heroodiyoos geenyaan intalli Heroodiyaas. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaa haa ta'u. Guyyaa seenaa dhaloota Heroodis geenyaan intalli Heroodiyaas keessummoota sana duratti sirbitee Heroodisin gammachiifte. Akkaataa Yohaannisitti ajjeefame ilaalaa. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni anatti abdiin kutatin jedheen Kiristoos hamma du'aatti yoo si geesseeyyuu rakkinni kee hamma du'aatti yoo si geesseeyyuu balaan sirra ga'u hamma du'aatti yoo si geesseeyyuu wanti sirra ga'u hamma du'aatti yoo si geesseeyyuu anatti abdii kutatin ittiin jedhe. Baay'ee nama dinqaa.
Yohannis mana hidhaa keessatti du'e ilaalaa. Sirbitee isa gammachiifte guyyaa kam? Guyyaa yaadannoo dhaloota isaa lidatii. Macaafa qulqulluu keessatti namoonni lidatii diggifatanii tokko mootii Fara'ooni, mootii Gibxiiti Fara'oon tokko namicha kanaadha. Namichaan sunis nama ajjeese. Mootiin Fara'oon guyyaa lidatii isaatti nama ajjeese. Kunillee guyyaa lidatii isaatti nama ajjeese. Iyyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha ta'u. Kiristaanonni bara keenya lidatii diggistu ijoolleedhaaf. Hiikkaan isaa maalin? Guyyaa dhalootaa diggisuun hiikkaan isaa maalin? Eenyudha guyyaa dhalootaa kan diggifate? Macaafa qulqulluu keessaa naaf himame. Warri guyyaa dhalootaa diggifatan immoo seeraan isaanii maalidha? Eenyu fa'aa kan diggifate seeraan isaanii maalinni? Baasii baasuurraa kan hafe faayidaa wayiyyuu hin qabu. Iyyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha ta'u. Anamma ijoollee Waaqayyoon haa kenne ijoollee baay'een qaba. Tokko isaaniif lidatii diggisee hin beeku. Hiikan qabu waan ta'eef. Ameerikaa yoo jiraatte garuu ittiin nyaatta waan ta'eef sii kafalama waan ta'eef lidatii diggista. Seera biyyattiiti. Sun seera biyyattiitiin tumamaa waan ta'eef lidatii diggisuun dirqama. Itoophiyaa keessatti garuu wacii baasta malee gabiitti hin argattu. Maaf akkasumaan ifaajjaa dhiisi. Iyyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Intalli Heroodiyaas tuni haadha manaa Filiphos. Filiphos immoo obboleessa Heroodiyoos. Intalattiin kuni kaatee haadhaan gorfamteeti ilaala. Kaatee sirbiti. Namoota abootti isa gammachiifti. Kanaaf waadaa galeef. Kana irratti inni waanuma isheen hin gaafatte isheedhaaf kennuudhaaf kakaadhaan abdachiisee intalattiin immoo haadha isheetti gorfamte asitti mataa Yohaannis Cuuphaa gabateetti anaaf kenni jetteeni. Yesuusiidhaaf galanni guddaadhaa ta'u. Laala iddoo kana keessa waan jiru. Dhoksaa iddoo kana keessa jiru laala. Intalli Heroodiyaas dubartiidha. Heroodiyoos immoo dhiira. Mootiidha. Intalli Heroodiyaas haadha manaa Filiphos. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Haleluuyaa. Heroodiyaasina Heroodis. Adda baafadhaa asirratti Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Heroodis maqaa dhiiraati. Heroodiyaas maqaa dubartiiti. Intalli Heroodiyaas haadha manaa Filiphos. Heroodiyaas haati manaa Filiphos tuni intala ishii gorsite. Mataa Yohaannis muriitii naa kenni jedhiini. Waan barbaadde siifan kenna jedhee waadaa sii galee raami? Waadaa naa galee. Eega waadaa sii galee wanti ati isa gaafachuu qabdu mataa Yohaannis Cuuphaa ta'uu qabatteen. Sababbiin isaa maalidhaaf? Ishiin illee isatti heerumuu barbaaddi. Yohaannis immoo akka ishiin isatti hin heerumne innis akka ishiin fuune kaakkoo isaanitti ta'e seeraan dhoowwamaadha ittiin jedheera. Kanaaf haaloo ba'ani jarri lamaan walii galanii. Haaloo ba'ani Yohaannisiin hamma ajjeesutti jechuudha. Yohaannisiin hamma ajjeesutti haaloo ba'ani. Morma isaa muriitii gabateetti naa fidi jetteen maalittiin gootime? Wanni ishiin ittiin gootu hin jiru. Wanni biraa maaliidhaan mataa isaa barbaadan? Inni du'uu qaba. Haati koo ani Heroodiyoositti akka hin heerumne na dhoowweerattee Heroodiyaas gorsa kana intala isheedhaa gorsite. Yohaannis mana hidhaa keessatti haala kanaan darabee du'e jechuudha.
Kanaaf akkuma kutaa kanarraa laallutti 11 keessatti jechuudha. Maatiyyoos 11 keessatti namni kun mana hidhaa keessa taa'ee ergaa gara Yesuusitti erge. Kan dhufuu jiru sii moo kan biraati? Kan biraa eeggannu mosuma eeggannu jedheen. Maaliif? Manni hidhaa inni itti galfame kan keessaa baa'u miti. Achi keessaa immoo kan isa baa'u dhabameera. Maaliif halli koo jechaa jira? Buleessa qobboleettii ku fala dhabdee rakkachaa jirtaa? Rakkina si marsee jiraa? Hamma du'aatti amanamaa ta'e. Macaafni qulqulluun hamma du'aatti amanamaa ta'e. Iyyesuusiidhaaf galanni guddaadha. Hamma du'aatti amanamaa ta'e. Haleluuyaa. Laphee baay'een argaa jira. Laphee lama taatee deddeebi'aa jirtu. Rakkina keessa dhaabattee yaada lama qabattee kan deddeebi'u yaada kee tokko godhadhu. Ooluufis Iyyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha ta'e. Ooluufis achiinis darbuufis yaada kee tokko godhadhu. Maal godhuu kan biraa eeggannu mosuma eeggannuna anuma waa'ee kootiif abdiin kutatinii jedhee deebiseef. Rakkina hagamus hin taa'ammaatu. Rakkina gamuu gara keessanaa dhufu obsa. Paawuloosii fi Silaas faantii mana hidhaa keessa taa'aniiti rakkinuma isaanii keessatti faarfannaa isaanii itti fufan. Hin faarfatan. Waaqayyoon hin faarfatan. Maal jedhanii faarfatan laata? Si wajjiniin jiraachuun wayya innu laata? Suma nu wayya jechuu ta'innaa laata? Maal jedhanii faarfatan laata? Yommuu isaan faarfatan hundeen manichaa hin raafame mana hidhaa sana keessaa humna guddaadhaan hin baafaman. Phexros akka inni ajjeefamuu Yaaqoob booddee Phexros akka ajjeefamu mana hidhaatti galfame. Ergamaan Waaqayyoo garuu halkan dhufee isa baase. Maaliif? Phexros du'as yoo ta'e hamma du'aatti ani Kiristoosiif of kenneera waan jedheef. Buleessa qobboleettii ko. Kiristaanummaan murtees irraa barbaada. Rakkina kee keessa teessee hin waajjaqin hin raafamin. Hin raafamin. Murtoos irraa barbaada kiristaanummaa. Rakkinni kamuu si amarsu wanti kamuu si amarsu keessaa ba'uufis rakkina saniif darbuufis ejjannoo cimaa si barbaachisa. Rakkinitti yoo du'atti si geessu ta'e iyyuu hamma du'aatti amanamaa ta'utu sirra jira. Yoo duutee'o Kiristoosii wajjin yoo duutee'o Iyyesuusiidhaaf galanni guddaadha. Yoo duutee'o Yesuus akkas jedhe hin sodaatinaa maal warra foon ajjeesanii lubbuu homaa gochuu hin dandeenye sodaatinaa laalaaka namni tarkaanfiin inni fudhatu haguma kana jechuudha. Foon ajjeesaa lubbuu homaa gochuu hin danda'u. Isa lubbuullee foon illee ibiddatti gatuu danda'u garuu sodaadha. Maal sodaachuu qabna laata? Kan sodaachuu qabnu haa barru. Waaqayyo sinaa eebbisu. Eebbifamaa. Abdiin kutatinaa siniin jedha Waaqayyo. Rakkinni si marseera. Rakkina kee keessaa ba'uufiyyuu abdiin kutatin. Yoo ati cimaa taate rakkina kee keessatti nan mo'adha yoo ati jette hin mo'atta. Rakkinni gaafa sitti dhufu akka peestaalii yoo taate hin ta'u. Iyyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha. Rakkina keessan jalaa abdii kutattanii hin raafaminaa. Iyyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaadha. Rakkinni gara keessan dhufu Waaqayyo biraas ta'uu danda'a. Biyya lafaarraa ta'uu danda'a. Seexanarraa ta'uu danda'a. Wanti gara kee dhufu hundumtuu homaa si gochuu hin danda'u. Sababbiin isaa inni si wajjiniin jiru hundumarra caalaa waan ta'eef. Seexanni eeyyamaa Waaqayyo biraa fudhateeti Iyyoobiin qore. Waaqayyotu eeyyameef akka inni Iyyoobiin qore. Qorumsa seexanaas yoo ta'e, qorumsa Waaqayyoos yoo ta'e, qorumsi namni sitti fidus, kan seexanni sitti fidu, kan Waaqayyo sitti fidus hundumtuu fedha Waaqayyoo malee sirratti hin ta'u. Fedha Waaqayyoo malee wanti sirratti ta'u tokko hin jiru. Otoo ani hin beekin rifeensi mataa keessaniyyuu hin buqqa'u. Wanti osoo Waaqayyo hin beekin ta'u tokko hin jiru. Rifeensi mataa keessaniyyuu isa duratti lakkaawwamaadha. Fedha isaa malee osoo inni hin beekin wanti sirratti ta'u hin jiru. Kanaaman osoo Waaqayyo hin beekin jireenya kee irratti wanti ta'u hin jiru. Baqa rakkina si marseera Waaqayyo beekadha jedhi keessaa si baasa. Dhiphina si marseera Waaqayyo beekadha jedhi keessaa si baasa Waaqayyo.
butee si baasa Waaqayyo hin baata Waaqayyo si baasa. Wangeela kanaan tiyooriidhaan hin beeku. Piraatikaaliidhaan hin beekan. Oduudhaan miti wangeela kana kanan beeku. Qoromsa kanan lallabu oduudhaan miti keessa darbeetan Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaanaadha. Haleluuyaa. Abdiin kutatiin kanas hin jedhu. Keessa darbeetanii malee akkasumaan tiyoorii macaaficha irratti barraa'e duwwaa miti kan sitti barsiisaa. Macaafni jireenya namaa wajjin kan deemudha. Keessa namaa galee kan hojjetudha. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaanaadha. Waanan keessa darbe waanan dhandhameetu arge. Hadhaa baay'ee dhandhamee argeen jira. Abdiin kutatiin rakkinni kee du'atti kan dabarsee si kennu yoo ta'e iyyuu abdiin kutatiin dhiphinni kee du'atti dabarsee kan si kennu yoo ta'e iyyuu abdiin kutatiin hamma du'aatti abdiin kutatiin hamma du'aatti Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan ejjannoo keenya akkanatti jechuudha. Kiristaanummaan amma kana jechuudha. Hamma du'aatti dhaabachuun hamma du'aatti Kiristoosiif dhaabachuun hamma du'aatti Kiristoos wajjin jiraachuun kanaaf abdiin kutatinaa. Uumamni hundinuu gaaf tokko mul'achuu keenya eegaa jira. Kiristoos Iyyasuusin deebi'ee dhufa. Ameen gaaf sana uffee jetta. Amma sooma barbaadde ta'e uuma barbaadde soo argatte. Nagaa irraa hafaa soo argatte. Mootummoonni gamtoomanii hundumtuu nagaa naa ta'u osoo jedhani. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u nagaan hin ta'u. Lafarra amma jiraatanitti rakkina qabdu jedheera Kiristoos. Biyyi lafaa biyya rakkinaati jedheera bakka. Biyya rakkinaati. Nagaan kan inni ta'u. Yerusaalem haaratti gaafa galte bichaa. Samii haaratu si eega obboleessa ko. Ardii haaratu si eega obboleessa ko. Biyya haaratu si eega obboleessa ko. Gara biyya keetti deemuudhaaf ka'e. Karaan kee asirra deemaa jirtu. Karaan Yerusaalemitti ittiin galan kuni. Karaan mootummaa Waaqayyootti dhaqan kuni hamma du'aatti si geessa. Du'a yoo sitti fideeyyuu hamma dhumaatti amanamaa ta'e ittiin jedhe waldaa sanaan. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaanaadha. Dhaabannaan kee hamma dhumaatti haa ta'u. Kiristaanummaan kee hamma dhumaatti haa ta'u. Jabinni kee hamma dhumaatti haa ta'u. Kiristoos deebi'ee dhufa. Abdiin kutatin. Buleessa koo abdiin kutin. Bulettii koo abdiin kutin. Yohaannis nama guddaadha. Ergamaa guddaadha. Iyyasuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaanaadha. Ergamaa gooftichaa. Ergamaa Iyyasuus Kiristoos baay'ee guddaadha. Garuu wanti sarara ga'e abdii isa kutachiise Kiristoos garuu akkasittiin jedhe namni waa'ee koof abdiin kutanne gammachuu qaba. Gammachuu qabaachuu barbaadda obboleessa koo. Nagaa qabaachuu barbaadda obboleessa koo. Raawwattee gadda keessaa birmaduu ba'uu barbaadda. Kiristoositti abdiin kutatin. Iyyasuusitti abdiin kutatin. Jabaadhuu dhaabadhu. Jabaadhuu na wajjin deemsiin jedha Waaqayyo har'a kunoo sagalee isaatiin. Hamma dhumaatti siin jedha sagalee isaatiin. Hamma du'aatti siin jedha sagalee isaatiin. Jabaadhu obboleessa koo. Jabaadhu obboleettii koo. Jabaadhu saba Waaqayyoo. Jabaadhaa. Waaqayyo sinaa eebbisu. Saba kakuu qulqulloota maatii Waaqayyo. Waaqayyo sinaa eebbisu. Ergicha sheer walii godhaa. Waliif daddabarsaa. Wal dhaqqabsiisaa. Wal biraan gaa. Namni hundumtuu haa jabaatu. Laafee kan jiru haa jabaatu. Kufee kan jiru haa ka'u. Waaqayyo sinaa eebbisu. Obboleessa keessan gammachuu urgeedha. Lakkoofsi bilbila kootii duwwaa 912 99 1049 yoo jettan na argachuu dandeessu. Gooftaan hunduma keenya obsine osoo abdiin kutatin dhaabannee Yerusaalem haaratti akka wal agarruuf warra san nu haa taasisu. Iyyasuusiidhaaf galanni guddaadhaa ta'u. Ameen 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 ameen. Hallelujaa. Obsi galmi kee Yerusaalem haaraadha. Gooftaan sinaa eebbisu eebbifamaa.